Hundeeffamni isaa waggoottan hedduu kan lakkoofsise baankolee dhuunfaa keessaa umurii dheeraa kan qabu hawaasaa fi biyya tajaajiluun kan beekamu baankiin Awwaash guddinni isaas saffisaa dhufeera. Milkaa'inaa fi guddina dhalootaa bu'uureffachuun hojjechaa kan jiru baankiin Awwaash gaaffii hawaasaa deebisaa carraa hojii uumuun tajaajila ammayyaas kennaa jira. Rakkoo hawaasaaf dursee qaqqabuun hawaasa keessa jiraachuu isaa baankii mirkaneeffateedha. Awwaash baankii jechuun akkuma maqaa isaa akkuma laga Awwaash uummata keenya hedduu bira ga'ee hojii babal'aa hojjechaa jira. Kanumarraan kan ka'e Awwaash jechuun nuuf mana keenyadha. Mana keenya qofa otoo hin taane immoo mana uummata saba bal'aati. Akkasuma hojiin Awwaash baankiin hojjechaa jiru hojii cimaadha, hojii bal'aadha. Teknoolojii irraa kaasee amma maamila simachuutti ijoolleen as keessa jiran ijoollee qaxaleewwan dargaggoota waan ta'aniif haalli isaan nama simatan walitti dhufeenyi isaan teknoolojii faana qaban akkasuma immoo haalonni ittiin fuulli isaanii illee maamilaaf fuula gaarii fuula simata waan ta'eef mana addaati. Nuufis immoo mana keenya addaa ta'ee yaada. Baankiin Awwaash dhugaamatti uummata magaalaa Roobee biratti fi uummata Baalee birattuyyuu kabaja guddaa qaba. Maaliif yeroo baankiin naannoo kana hin jirre namni yeroo duraatiif hangafa ta'ee magaalaa Roobee keessatti baankiin hojii jalqabe baankii Awwaash. Baankiin durumayyuu dhugaa dubbachuudhaaf hawaasa keessatti karaa etikaal isaa eeggateen hawaasa tajaajilaa jira. Dhugaa dubbachuu baay'ee tajaajila si'ataa hawaasa keessatti. It's very unique service warra kennaa jiran keessaa isa tokkodha. Baankii tokkodha. Bakka tajaajila quubsaa ta'een isaan irraa argachaa jira. Irraa argachaas ture. Ammas immoo tajaajiloota modern ta'an, tajaajiloota standaardii isaanii eeggatan, tajaajiloota elektirooniksii faana wal qabatan hunda isaanii nuu kennaa jira. Dhuguma dubbachuudhaaf tajaajila quubsaa ta'een isaan irraa argachaa jira. Tajaajiloota si'ataa adda addaa kennaa jira asitti. Yeroo hojii korra jiru saffisaan dhufee maallaqa namaaf erguu yoo barbaade tajaajila si'ataa argatee namaaf maallaqa ergaan jira. Akkasuma tajaajiloota elektirooniksii faana wal qabatan baay'ee nuuf fidee asitti hojjechaa jirra. Kaawwanti qabana doggaa sagali achirraa kaka'ee hojii keessa itti seene yaa walii keessa fudhadhee waggaa shanaffaa keessadha. Zuurii lammaffaa keessa jira. Yaa irraa fayyadamaa jira. Akka gaarii akka cinqaan hin jirre qas jedhee guyyaa kee eeggadhee kafalaa jira. Uumaa wanni cinqaa keessatti qabuun jiru. Awwaash Bank tajaajila hedduudha kan irraa argataa jiru. Isa keessaa akka abbaa dhimmaatti tajaajila dhalarraa bilisaa irraa fayyadamutti jira. Gara biraatiin akkasumas liqaa dhalarraa bilisaatiin konistirakshinii irratti maateriyaalii konistirakshinii wajjin wal qabatu ittiin bitachuudhaan yeroo ammaa kana haala gaariidhaan itti fayyadamaa jira. Kanuma wal qabsiisee carraa hojiilee bal'aa akka keessi inni hojjennu baankii Awwaashiin baay'ee deeggaramne karaa akka kastamarii qofa osoo hin taane akka diinagdeedhaan guddannu nu gochuudhaaf haamilee nutti godhee akka dargaggeeyyaniitti hojii dhabummaa keessaa nu baasee ana qofa osoo hin taane waayillan kiyya baay'ee of jalaa akka qabnu yoo ta'u akkasumatti baay'ee fayyadamaa jirra jechaadha. Hojjettoonni isaanii, hooggansi isaanii afaan tokkoon, humna tokkoon ummata kana bira dhaabbachuudhaan fedhii ummataa guutaa kan jiruu fi tajaajila guddaa ummata kanaa kennaa ka jiru, dargaggeessa keenya hojiitti galchaa ka jiru, liqii gaarii kennaa ka jiru, nama mana barbaadeef mana bitee, nama konkolaataa barbaadeef konkolaataa bitee, abbaa konkolaataa nama godhe, abbaa manaa nama godhe, abbaa hojii nama godhe, abbaa biyya tanaa godhee nama ijaaruu irratti gahee baankiin kun taphataatiin hin jiru jechaan ibsamuu kan danda'u. Dargaggoota ciccimoo, dargaggoota barnoota qaban, dargaggoota qaxalee waan ta'aniif waan nuti barbaannes amanamummaadhaan iftoominaan gaafanna. Isaanis immoo amanamummaadhaan bakka mana keenya jennee akka daldalaa tokkottis ta'e akka saba tokkotti mana keenya jennee mana fayyadamnu waan ta'eef amanamummaa cimaa qabu. Ijoolleen fuulli isaanii illee haalli itti maamila simatamu baay'ee gaariidha. Baay'ee mana namatti toludha. Tajaajila mara argataa jirra. Liqiillee fudhanna. Gurgurtaa keenya illee amma duraan as dhufnee galchinaa birrii peestaalitti baannee baajaajiidhaan aduu keessa rooba keessa deemnee dhufnee asitti lakkoofsistee galchaa turre jechaadha. Achi qabdee haga as geechuutti rakkina jiru yaa'u ifa gala. Amma gingizee amma ofii isaaniitii hojjettoota maddabanii
waan gurgurataa oolu bakkuma hojjaa keenyatti dhufanii bakka dirjiitii keenyatti achumatti lakkaanii nurraa fuudhanii risiitii nuu kennanii deeman. Kunuyyuu fooyya'insa guddaadha jechaadha. Kanarraan immoo yoo asuyyuu amma birrii baasuufillee ta'e galchuufillee waan biraatiifillee tiraansfarii namaafillee gochuuf kadhuftoo ta'e hin saffisanii warafaan hin jiru dhaabbachuun hin jiru daqiiqaa 2-3 keessatti waan barbaadde xumurtee risiitii kee fudhattee baata. Kontaakti persanii yookaan immoo warroota biraanchii irra jiran faana kontaaktii wal godhee tajaajilota biraanchii irraa argachuu danda'u hundi asitti argachaa jira jechuudha. Maallaqa fidee dhufee daqiiqaa muraasa keessatti maallaqa koo dippooziit godhee yoon barbaade immoo maallaqa osoo hin fidin dhufin yoon maallaqa baafachuu yoon barbaade daqiiqaa muraasa keessatti maallaqa koo baafadheen deemaa jira. So very amazing service. Konkolaataa manaa naa bitanii gaafii deddeebee gaafadheen osoo hin taane gaafii afaan tokko qofa konkolaataa naan bitanii jedhee ani gaafadheen amma naan jedhanii akkasumatti makiinaa kaffaltii waggaa 5tiin makiinaa naa bitanii ani dursee waggaa 2 wayi keessatti ofirraa kaffalee adda abbaa makiinaati ilaalleen qabu makiinaallee qaba. Namoota rakkatoo garaagaraa akkasuma bakkee garaagaraa gandoota garaagaraa irraa select godhanii yeroo gargaaran waan hin argeef tajaajila lammummaa irratti illee hirmaachaa jiru inni kun gaariidha itti fufuu qaba jedhee yaada. Uummata kana faana gaafa hojjettu immoo gaafa rakkoo gaafa gammachuu uummata kana faana dhaabachuu tajaajila lammiilee yeroo rakkoo yeroo gammachuu waan tokko tokko hirmaachuun waan gaarii ta'ee fi waan jalqabame kana immoo haala gaariidhaan daran otoo itti fufee gaariidha. Haalli inni kana dura gochaa ture akkasumas immoo baankonni garaagaraa immoo Awaash irraa waan kana fakkeenya fudhatanii waan kana itti fufsiisuu qabu. Yeroo gaddaas yeroo gammachuus saba keenya faana ta'uu qabuun jedha. Uummata keessa kan jiru yaada fi guddina walootti kan amanu baankiin Awaash maallaqa liqeessuun abbootii qabeenyaa hedduus abjuu isaanii baankii dhugoomsee akka ta'e abbootiin qabeenyaa dhugaanii ba'u. Yeroo dheeraa fi maamilaan ture keessumaa immoo ergan biyya alaatii as deebi'ee waggaa 7 amma waggaa 7 darbaniif maamila baankii kanaati. Tajaajila isaanii fi akkaataa kenniinsa tajaajila isaaniitu baankii Awaash akka filan nu godhe baay'ee CI'naan tajaajila namaa kennu. Biraanchonni isaanii immoo dameewwan isaan qaban hundumtuu neetworkii waan ta'eef tajaajila barbaannu yeroo barbaannutti bakka hundumaatti waan argachuu dandeenyuuf kanaaf Awaashin filan. Maamila baankii kana erga ta'eeti gara waggaa 27 ta'eera. Akkuma hojii jalqabeen maamila baankii kanaan ta'e. Kanaaf waggaa 27 ol dhiyeenya isaanii maamiloota wajjin qabanii fi hariiroo isaan qabanii lamaffaa immoo tajaajila isaan maamilaaf kennan irraati ka'eetanii Awaashin filadhe. Tajaajila isaanii baay'ee si ajaa'ibsiisa. Dabaree baay'ee si waan hin ta'anii tajaajilicha immoo yoo fudhanneen haala tajaajilaatiin moobaayil baankii isaanii baay'ee dogoggora hin qabu. Lamaffaa irratti immoo siistemii isaan amma fakkeenyaaf ittiin qarshii ati baaftuuf waan gootu kun ammayyaa deemu harkaan barreessuu maaloon kun hin jedhu. Kanaaf instantly waa tokko argatta. Maamiloota miiliyoonan kan horate baankiin Awaash teeknooloojii ammayyaa fayyadamuun baankii filatamaas isa taasiseera. Teeknooloojii fakkeenyaaf kaash in kaash aawut kan jedhamu ni jira. Moobaayiluma isaatiin fayyadama namni yeroo dhiyootti kan appruuf ta'ee dhufe jechuudha. Moobaayiluma isaa batan silkii haa ta'u silkii barbaade haa ta'u bilbiluma isaa irratti piroosis godhata. Yoo bilbilli isaa ismaartii kan ta'e ta'ee Awaash Birr biroo kan jedhamu ni jira. Appilikeeshiniin Awaash Birr Pro sana buufatee yookaan nutis nu gaafatee buufnee fi kireet goonee fi asitti appruuf erga goonee fi booda isaan fayyadama. Isa hin taane taanaan istaar 9 duwwaa tokko jedhee seenee silkii batan silkiidhaan yoo barbaade kaashii hin baafata, yoo barbaade hin galcha, yoo barbaade tiraanisfer godha. Isumaan bilbiluma isaa bilbiluma mataa isaatiin waan barbaade fayyadamuu ni danda'a. Wanti adda isa godhu kanadha. Awaash akkuma beekamu biyya kana keessatti baankii dhuunfaa isa jalqabaadha. Hundeeffamuudhaani. Awaash kan ittiin beekamu maamiloota isaa haala gaariidhaan
sarfi gochuudhaan yookaan haala gaariidhaan tajaajiluudhaan kan inni beekamu deebii maamiloota irraa argannu irraa kan nuti hubannu maamiloonni keenya ijoolleen keenya xiyyeeffannaa maamilaaf kennanii tajaajila saffisaa ta'ee kennaa akka jiran maamiloota simmoo haala gaarii ta'een haala naamusa qabuun simatanii waan isaan barbaadan tajaajila isaan barbaadan kennanii fi akka gaggeessan kan hin beeknu kanaaf uummannis immoo tajaajila keenya ni jaallata. Istiraateejiin keenya waan lama waan sadiidha. Tokkoffaa namarratti hojjechuun nutti jira. Jiruun baankii jiruu sarviiziiti. Namni baay'eetti barbaachisaadha kan jirudha. Kanaaf cimaa kan ta'e HR istiraateejii hojjenna. Kanaaf Awaash baankii keessatti arga sektarii kana keessa warri jiran keessa namoonni cimaan hin jiran Awaash baankii keessa kana dandeenye namoota baankii kana gara fuulduraatti deemsisuu danda'u uumne jechuudha. Lammaffaa baay'eettan hojjenne sarviizii keenya gaarii gochuun nutti jira. Tajaajila keenya kana gochuuf immoo guddachuuf saba keenya duwwaatu hin ta'in saba sakaanis mana isaa goone isa ofitti finne horii saba sakaan kiisii isaa keessa baafne isas gargaarre baankii isaa gochuun nutti jira. Nuyi baankii duwwaa hojjennan biraan hojjennu qaba. Kana ta'uun itti jira. An jedhu irratti wal amanne baankii duwwaa goone tajaajilli keenya waan gaarii ta'e. Gama biroon dandeettii liqii kennuu guddaa kan qabuu fi tajaajila si'ataa kennuun baankicha adda isa taasiseera. Hojii hojjennuu fi kaampaanii keenyaa fi liqii illee nuu laatu letter of credit importii irratti waan hojjedhuu fi letter of creditii nuu laatu. Kanaaf sarviisii isaanii yookaan tajaajila isaanii fi Awaashii irra caalaa filan. Liqii iddoo biraatiin hin arganne asii arganneera. Dhugaa sa'uudhaa fi liqii baankota biraatiin hin arganne asii arganne. Kaappaasitiin baankichaas baay'ee humni isaas murteessaadha. Baankichi humna guddaa qaba qarshii guddaa laachuudhaaf. Kanaaf liqii isaan nu laatan irraati baankota biraa irra caalaa filanneerra. Awaashiin kan adda godhu tajaajila baankii qofa otoo hin ta'in hojjettoonni isaanii yeroo hojiif dhufnu gorsallee yeroo fudhatanii taa'anii gorsa adda addaallee nuu kennu waan ta'eef innis waan akka laayyootti ilaalamu miti. Dijitaaliin kan Awaash immoo moobaayil baankiingiin isaanii baay'ee akkam jedhu baay'ee fayyadamuuf salphaadha. User friendlyidha. Kanuma caalaa dameewwan waan neetworkii ta'anii fi yeroo barbaannutti daldala keenyaaf yookiin immoo isa buna binnuuf godinaalee barbaannu godinaalee buna oomishan hundumaatti yeroo fayyadamnu unuuf akka salphaatti horii yeroo barbaannetti hanga barbaanne waan argachuu dandeenyuuf irra caala baankota kaanirraa kan adda godhu kan nuti beeknu si'aa'ina yookiin saffisa tajaajila isaanii fi teknooloojii ammayyaati kan nuti qabnu teknooloojiidhaanii digital banking service hedduudha kan nuti ilaannu ATM illee lakkoofsaan baay'ee kan gahaa ta'e qabna jennee yaadna gara fuulduraas immoo babal'isaa deemna fedhii isaa irratti hundoofne moobaayil baanking baay'ee hawwataa kan ta'e qabna Awaash Bank Pro tajaajiloota hedduu kaffaltii bishaanii illee raawwachuun ni danda'ama airtime achirraa guuttachuun ni danda'ama kan siimii irratti jechuudha. Kaffaltii ibsaa achirraa raawwachuun ni danda'ama. Waa hedduu tajaajila hedduu achi keessa jira. Namoonni kaffaltii mana barumsaa illee amma yeroo ammaa kana namoonni tajaajilamtoota keenya ta'an mana isaanii baankii isaanii harka isaanii irra kaawwachuu danda'aniiru jechuudha. Yoo gaaffii liqii qabaatte yookaan gaaffii addaa xalayaa barreessaa fa'aa jechuu yoo barbaadde irraan kan hafe baankii tajaajila baankii mana maamiloota keenyaatti gashuu dandeenya irra jechuudha harka isaanii irratti gashuu dandeenya. Dhaloota diinagdeen ga'oomsuu irratti kan xiyyeeffate baankiin Awaash carraa hojii uumuu irrattis hojjechuun milkaa'inni galmaa'eera. Jalqabumaatti jalqabnee baankii kanan gargaaramaa ture. Liqiidhaanis haa ta'u gaaraantiidhaanis haa ta'u waan adda addaadhaanii baankii kana gargaaramaa turre.
amma mootti dabalee leetar of kireeditii nu laachaa jiru tajaajila argannu kana baay'ee gammadoodha. Kan kana caalu immoo investimentii irratti immoo yoo gara fuulduraatti bobba'anis garuma kana dhufnannee mayaanna mi'oota alaati finnoo fi kan nu gargaaru leetar of kireeditii irra caalaa asiitii irraa arganna. Kanaaf irra caalaa filannee kan kana caalu immoo hojjechuudhaafis karoorfachaa irraa baankii Awaash kanarra caalaa filanne. Haala liqiitiinis immoo baankota tarii piraayiveetii keessaa maamiloota hedduu qaqqabu. Maamiloota hedduuf liqii baay'ee laanneera jedheetii yaada. Liqiin keenya amma biliyoona 200 fi biliyoona 26 gahee jira. Kan immoo kan liqeessaniif naannoo nama 37 fi 37 kana keessaa garuu naannoo 34 kan ta'an namoonni warra riiteeyilii jennudha namoota xixiqqaa. Riijinii irratti hanga miliyoona 50tti kennuun hin danda'amu. Garuu amma xiyyeeffannaa kennanii hundee maamiloota isaa bal'isuu akka danda'uuf baankichi jechuudha. Miliyoona 10 fi 15 galii namoota liqeeffatan irratti xiyyeeffannaa kennanii akka hojjetan. Kan immoo akka isaan hojjetan immoo hordofuudhaaf kootaa kenninee fi kwartarii kana keessatti namoota liqeeffattoota miliyoona 10 galii yookaan miliyoona 15 galii amma kana kennuu qabda jennee isa hojiirra oolcheeramoo hin oolcheeneessa jedhu riijinii tokko tokkosaa periodikaalii yeroodhaa yerootti hin to'anna jechuudha. Diyaaspoorota biyya alaa waliinis hojjetaa kan jiru baankichi dorgomaa ta'uus danda'eera. Hojii tajaajila lammummaanis gumaacha taasisaa tureera. Baankiin durumayyuu faayidaan isaa faayidaa baankiin oguma dhaabatu mataasaa namoota maallaqa turfii qaban irraa fuudhee bira kaahee namoota barbaadaaf immoo dabarsanii kennuudha. Namoota warra nu bira kaa'aniif liqii kaffalaa dhala kaffalaa warra sanarraa immoo dhala argata. Garuu dhalli isaa garaagarummaa qaba. Kanaaf garaagarummaa sanarraa bu'aa guddaa argata. Baankiin jechuudha. Namoonni baankii kana wajjiniin iddoo xinnootii ka'anii bakka xinnootii ka'anii nuti namoota hedduu kan nuti beeknullee har'a bileenera akka ta'an biizinesii isaanii biyyaafillee ofii isaaniifillee kan bu'aa buusan baankichaafillee bu'aa guddaa iddoo xinnoo sanarraa ka'anii baankichaafis biyyaafis dhaabbilee isaaniifis bu'aa guddaa yookaan sadarkaa guddaa irra kan geessisan hedduutu jira. Kanaafuu nutis fayyadamoodha, maamiloonnis fayyadamoodha jechuudha. Hojii hojjennu keessatti hojii akkamii seete waan yeroo tokko hojjennee yeroo tokko dhaabnu akkasiin ta'u jechaadha. Yeroo hundumaa mul'ata keenya mul'ata guddinaati. Yeroo hundumaa mul'ata keenya mul'ata bal'achuuti. Biyya keessa qofaa otoo hin taane idil addunyaa irratti dorgomaa ta'uuf. Amma mul'ati keenya inni tokko 2020-2030tti Awaash baankiin Afrikaa keessatti baankii dorgomaa ta'ee sadarkaa 10ffaa keessa warra jiran keessa galuudhaaf kan inni hojjechaa jiru jechaadha. Kanaan dura immoo hanga 2025tti immoo gaanfa Afrikaa keessaa baankota jiran keessaa 10 keessa galuudhaaf hojjechaa ture. Mul'ata inni sun amma achiif goone mul'ata isa lammaffaatti immoo darbineerra jechaadha. Kana kan inni goonu tajaajila gaarii ta'uun kennin miti jechaadha. Kana kan goonu risoorsii gaarii ta'uu walitti hin qabne miti jechaadha. Kanaaf yeroo hundumaa mul'ate keenya maalidha? Tajaajila si'ataa ta'e uummata kana biraan ga'u, hawaasa kana biraan ga'u, maamiloota keenya biraan ga'uudha jechaadha. Itti gaafatamummaa hawaasummaa baankii keenya iddoo hedduu irratti kan inni raawwatu. Tokko rakkinni namtolcheenis ta'ee uumamaan hoggaa gahu uummata naannoo sanaatiif gargaarsa guddaa godha. Yeroo namni buqqa'u yoo sababa hongeetiin beelli isaan mudatu baankiin kun gargaarsa guddaa kenna. Kana malees immoo mootummaa buqqee dhaabbatees immoo misooma irratti baay'ee maallaqa gurguddaa kennuudhaan inni hirmaata. Fakkeenyaaf amma magaalaa Naqqamtee, magaalaa Gondar, hojii koriidariidhaaf magaalaa Bishooftuu iddoo hedduutti gargaarsa guddaa ni kenna. Amantaadhaan otoo hin qoodiin hordoftoota amantaa Musliimaas, Pirootestaantiis
warra ortodoksiifis namoota harka qalleeyyii ta'an ayyaana isaanii gaafa guyyaa ayyaana isaanii akka isaan gammadanii oolan maatii isaanii wajjin nyaata gahaa argatanii akka oolan temporary actually kun gargaarsa dhaabbataa miti bukkee dhaabbatee maallaqa hedduu kennee jira. Waan guddaa kan hojjennu immoo teknooloojii irratti. Jiruun baankii nama barbaada, sarviizii barbaada, sadaffaatti immoo teknooloojii barbaada. Teknooloojiin baankii daddafeeti dullooma daddafee guyyaandumaa teknooloojii irratti investii gochuun sitti jira. Guyyaandumaa waan haaraa fidu baay'eetti daayinaamikii. Kanaaf teknooloojii irratti hojjenne isa irrattis immoo baankiin baay'eetti geeddaran. Sadaffaa baankicha bal'isuu irratti hojjenne. Dureewwan dhufe ispeeshaalii damee baay'een banee waggaa tokkotti dur damee 2 damee 3 banuuf rakkina ture baankicha keessatti. Ani ergan dhufe damee 50 waggaa tokkotti banuu jalqabame. Damee 30 waggaa tokkotti banuu jalqabe. Iddoo hundumaa ka jiraannu ta'e. Kan darbeef walgalateeffachaa kan nufuuf abdii waliif kennaa waliin hojjechuun milkaa'ina waloo fi dhalootati. Baga geessan baga geenyen ergaa walooti. Mul'anni abdiin dhugooma. Hojjettoota baankii kanaa fi hooggantootaaf tajaajila hamma kanatti akka kanaan duraatti nuu kennaa turtaniif galatoomaa irra caalaa akka maamila heddumminaan horattaniif immoo tajaajila keessan kana fuula gaarummaa keessan kana jabaadhaatii itti fufaa baankiin hammuma guddachaa deemu hammuma bal'achaa deemu tajaajila hammuma bal'achaa deemu akka hin nuffineefi kan gara mana kanaa nu fidu qajeelummaa keessanii fi fuula qajeelummaa fuula toltummaa keessan waan ta'eef isa jabaadhaa itti fufaa gara fuulduraatti wajjinumaan hojjechaa wajjin guddanna jennee abdanna. Waggaa dhufuuf immoo bara haaraa bara gammachuu akka isaaniif ta'uun hawwaa nutis immoo itti gargaaramnee nama gammadu rabbi nu haa taasisu. Hawaasa Awaash baankii hundumaa miseensota boordii irraa qabee akkasumas miseensota maneejimentii hundumaa hojjetaa Awaash baankii hundumaa akkasumas Awaashiin kan godhan maamiloota keenya hundumaa akkasumas hawaasa biyya kanaa biyya keessas biyya alaas kan jirtan hundumtiyyuu baga jala bultii ayyaana jijjiirraa waggaa kan biyya kanaa bara 2018tiin isin ga'ee isiniin jecha waggaan haaraan dhuftu immoo waggaa gaarii waggaa jaalalaa waggaa itti waan hojjettan itti eebbifamtan waggaa itti waan yaaddan immoo milkeeffattan isiniif haa ta'u kan jedhu hawwii gaarii damee addaa Finfinnee irraa isiniif dhiyeessaa fayyaa ta'a. Namootni ni wajjin hojjechuu barbaadan Awaash yoomiyyuu tajaajila isin barbaadan haala ariifachiisaa ta'een haala gammachiisaa ta'een isiniif kennuudhaaf qophiidha koottaa ni wajjin hojjedhaa waliin hojjennu waliin guddannu keenya hundumaaf hojjettoota baankii keenyaa fi hooggantoota baankii kana hundumaaf akkasumas uummata Itoophiyaa hundumaaf baga bara haaraatiin isin gaheen jedha. Barri haaraan kan nagaa kan jaalalaa fi kan milkii akka nu ta'u hawwa. Barri kun bara nagaa sabni keenya nagaa argatu iddoo hundumaatti bara jiruu hojjenne waan gaarii saba keenya gargaaru bara badhaadhinaa bara gaarii akka nu ta'uuf baay'eetti hawwa.